Ijoollee tanaas walitti qabee fuudhee galcheen haadhatii jabira geessee abbaa keetii fi ummaa tee bira dhaqee achiisit bilbilee isaan bilbila kiyyaan si dubbisiisuu ta'a. Yoo ilmaan keetitti kan warahmatullahi wabarakatuhu hordoftoota dhaggeeffattoota aanee jaalalaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jira hin nuutullee gata rabbii ageenye jirra akkasumatti kanneen amantaa kiristaanaa amantaa waaqeffata amantaa musliimaa taatan hundi keessanuu ashamaa harka fuune akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa arraan tanoo wanni qabadha si dhufe waa'ee bahar irraan tibbachuu dhufe bahar gaa akkana gowwaatu jira jechuudha maashaallah Fatiyaan irraa daleetii jirti. Baga akkana gootee maaliif dhiirti keenya yoo akkana godhan malee kabajaan qabdu wallaahi dharaan kabajjoo jechuudha. Annu amma akkana gabbee yaaboo ijoolleen cinqiina gootee akkana jee ammaan tana akkana gowwaataa jechuudha. Inni amma if argee jechuudha. Wallaahi dhiirti keenya yoo kabajan namarratti baati. Dubartii miti. Numan ta wahid durga jula ba khabar baada fi ma fatiha duraan ana khasati orgora gale tufati akfar gurusan amma dibe howate bilbil khanin irad wala qalatu jira kan misil la me tibit bodrati wa kharashin itti demtu bodrati haqni fatiha bo mafta wallahi sanjira dolen narakisu jirti Ummammee mucaan xiqqaan rakkisu jira. Itti hootu yoo itti dhufuu baatte ammoo asii fi Itoophiyaa hedduu za'a lama deema xayyaarri hangabaabduu wanni hin siin. Akkaan kalee juusanitti intala sanillee mana kana keessan ilmaan kiyya keessan fitu. Asii fi Itoophiyaa hedduu xayyaarri za'a. Hanya maali beektaa inni ammaan tan dhugaa saniin ifarjee jechuudha akka isheen tunis hara manaa deebtu jee asii Itoophiyaa hedduu xayyaarri za'a lama deema. Ijoollee sadii waan fuudhee biyyatti galchaa. Jechuun jiraachudha. Amma argee jechuudha. Wallaahi amma yoo isheen akkanaan jiidha deebuu taate halaas miyyoo sanii ni dhiisa. Dawaan dhiiraa akkana. Alama deema. Viidiyoo tanni gartaa mucaa kee xiqqaa ammaa hayyuu jiru dhaggeeffadhu. Torbaan takka saayinii iyyummoo mucaan kun na biratti. Kilmaa tanaan siima dubbiin tiyyataa akhiraa tana. Dhuftaa ilmaan kee xiqqoottu. Dhufuu baattaa. Baara asii fi Itoophiyaa hedduu xayyaaraan za'a lama deema. Za'a lama qofa. Jara keenya za'a laman deemaa jee asii fi Itoophiyaa hedduu xayyaaranii yoo akka fe'ataa illee jechuudha. Haadha ilmaaniitii fi ilmaan yoo adda baasu jechuun ilmaan sunuu achitti rafataa jechuudha. Rafachuun ilmaan sarara nafu. Ijoolleen haadha dhabuu hin dandeessu. Santu ijoollee daa'imni haadha dhabuu hin dandeessu. Haala kanaan osoo haadha asitti torban meeqa iyyaan argin yoo fuudhee haa Itoophiyaa galchee haa ijoolleen sunuu hagamta akkatti rafatti fatiyaan sun jiru. Ishiif illee yaadne jechuudha inni. Wallaahi bahar adabadhuuti sirraa'ee si sirrii hin jirre namni hundi sirraa dubbatu jira jechuudha waa keetii bal'inaanii. Wallaahi khalaas amalaan kee kana sirreeffadhuuti miyyoo san dhiisi gabaabdumatti yoo asiin kana daawwataa jirtu taate miyyoo san dhiisi. Sa'a 8 asii kanaan za'a 10 Itoophiyaan jiraan. Ni jiran maatiin tiyya. Ilmaan kiyya walitti qabeen fuudhee achi geessa. Booda immoo maaliif baarnaa fi ilmaan kana akka waliin agarreetti iddaan ubaasen jiin. Ijoollee tanaas walitti qabee fuudhee galcheen haadhatii jabira geessee. Nuti ammaan tana ishiin illee akka ishiin jechuudha hara meeqan bultii akkuma nama tokkottu wallaahi bultii tan qabdee teessuun bultii mana keessattii fi jireenya keetu haadha manaa keetu jechuudha. Jechuun baay'inaan haadha manaa wajjin hortee yoo ishiin ati miitee ishiin ilmaan san yoo ishii miite miidhaa ishee san beekuu hin dandeessu jechuudha. Haga ishee rakkatu jirtu san iyyaan gartuutti inni amma argee jira jechuudha. Akkanaa gowwaatee bilbila kaan irra dawwalee qinqamu jira jechuudha. Meeqisuma duraatu osoo miyyuu sana ifirraa dhiisu. Ammallee akkanuma wajjin nama miyyuu sana dhiisu miti baara. Baara akka gowwaati gowwaa wanta akka jirraa hin deebu. Baara asumaanuu wallaahi amala kana dhiisi.
miyyoo san osoo walitti dhufnu jira duratti miyyoo san niqaa irraa buusiti silaa duraan walitti hin dhufneemi fatihaa deebisi. Akkas malee fatihaa hin deebitu. Ilmaan kan kee kana iyyaan jechuudha ilmaan kee kana. Abbaa keetii fi ummaa ta'e bira dhaqee achiisit bilbilee isaan bilbila kiyyaansi dubbisiisuu ta'a. Yoo ilmaan keetitti kan dhufne taate. Hawaasa Oromoo guutuu wajjin wal nan dhorkin. Hawaasa Oromoo guutuu wajjin wal na dhorkuu deemta. Gaafaan ani ijoolleen tun asitti na bira hin cinqaman. Za'a lama keessattiin boru ganama boru waraqaa isaanii hunda fixee asirraa fuudhee galchees garsiisuu ta'a. Akka nama biraa baar ilmaaniin as keessa taa'ee rakkatee na barbaadaa gubii gad. Keenya hin nootii ammaan tana fatiyaan tun erga manaa baate guyyuma lamoo sadii jechuudha. Hagguma takkatti dadhabee wanni ishiitillee argee jechuudha. Hagaan takkatti gabbee wawwaatu jira jechuudha. Haa ilmaan kana ilmaan kun haadha malee hin jiraatu. Yoo asii ka'ee ganda sanitti illee galchu taate ilmaan sun ganda ni dinqa. Manguddoo haadha bebbaasaa ni cinqan. Namni ilmaan akka haadhaa ta'uuf hin jiru. Amala haati barsiisan haadhuma beekaa jechuun ilmaan maaliif bakka sanatti hin jeefi dhugaadhaa haadha bebbaan isaatillee isarra itti aananii jechuudha ilmaan isaa ilmoo fi akkuma ilmoo hajaatan kana ammoo waa ijoolleen namni haadha ga'uuf hin jiru. Asii yoo ka'ee biyyatti galchee yoo ka'ee hara biyyaa galches ilmaan sun gantuma cinqii godhanii jechuudha hin ta'anii ijoolleen haga haadha iyyaan gartuu. Asii osoo biyya dhisii bakka feetti galchee ijoolleen adaba cinqiin isaa cinqumaa jechuudha cinqii irraan dhumattu. Wallaahi kanaafuu bahar miira keessa galteet lolu jirta miira keessaa bahiitii kan sirrii hin jirre sii fatiyaa san akka ishiin galtu godhii waan jechuudha akka ishiin galtu yoo miyyoo san dhiifte halaas ni galti ishiin duraanis siitu maatiin mana haattiin galchaa jetteen akkasitti manaa baate jechuudha ishiin badii tana hunda siif dalagee sirreessi siinjaa. Isin barbaaduan bilbila danuunsi bilbilu jiru kana achi. Barbaadee guyyaa lamaan kana keessatti kan nama amata si barbaadu jirutti si barbaadu jira. Tii hoottu gabaabduu maaliif lolta baar hin jayina isin ni fuudheef intala mana na fidaaf yoo lolte gubadheen guyyaa lamaan kana keessatti ijoolleen diigana dhaabde fidii haadhateenya meeyummaa mucaan xiqqaan meeyummaan jaa nan beeytu ijoolleen tiyya guyya tokko kanatti raffiseen beeku xuuxxoo takka dheef hin beeku yaani dadhabeen jira. Nuti dhugaadha. Egaa silaaf illee dheerti hojii mana keessaa yoo dhiiraa takka taate malee jechuudha. Hagumaa jechuudha. Mashaqqaa wallaahi dhalaan teenya dubartoonni teenya jechuudha akka itti maatii kana guddisanii tajaajilanii wanni godhan silaa gizuma silaa rakkoo ishiidha. Silaa itti dubbatuudhaati miidhuu miti gubbaan fuudhuu miti silaa gubbaan illee fuudhanii silaa akka itti fuudhantuudha. Dubartiin silaa bakka ishiin buutee gartee jechuudha. Dhugaan obsa qabanii jettee haqa ni keessa amma baaras akkasitti haqa kaayee jira jechuudha. Kanaaf wawwaatu jirannoo. Ijoollee keessa taa'u ijoolleen xiyya qixaaxamu jirti. Hogguun asii biraa deeme nab bilbilan baabaa'ummaa fiddee dhufu jirtaa jaan. Isaan namaa mi'aa fidu intala kunoo deemeetiin isa agarsiisaa jette hin finne. Laaltee garta. Duba maali wanni eegu jirtu. Moo fuudhee intala fuudhe sanaa gadhiisuudha. Hin dhiisu yoo saniif deemte. Intala fuudhe sanaa yaa gadhiisuuf yoo deemtu taate hin dhiisu. Duraanis akkaan intala fuudhu atiin na godhe aarii keeti. Antanaan seenu. Amala kiyyaas ni beeyta. Hanqumaan hogguun nagayaa gaariidha. Hogguun aarees andaran baalagee nan godhin. Waan hin jeen mallee akkaan godhu ni beeyta. Intala tana dhaabbadhu. Oogiftee dubbii qilleensarra ol baaftee lolin. Dhugaadhaa jira kan jaa bakka kanatti baar ammallee haa miyyootan dhiisurraa hin qabu jechuudha. Baar ammallee achi fagoo jira. Osoo oduu achiin kuttee miyyootan hin dhiisuu yoo jira wallaahi.
takkanaati. Akka ati akkanaan daran waan kana itti tarkaanfii itti fudhee daran balleessu ana godhu jirtaa jiru jira jechuudha. Khalaas inni waan biyyoota na dhiisuudhaa hin qabu. Akkana kakatu jira biyyoota na dhiisu jeeti dara keenya. Mee isinillee asumaan du'aa godhaafi bilis warreen nama abaartanillee abaarsa qubsadha abaaran qoodon qabu jenii. Kanaafuu jecha du'aa godhaafi isin wallaahi. Waa hunda jechuudha akka ittiin beekanii rabbiin nu ergaa jechuudha abbaa bajiiti. Kanaafuu jecha du'aa teessaniin bira dhaabbadhaan siin jaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya. Video kana share godhaa wal biraan gaadhaa warreen haga ammatti channel kana subscribe godhin subscribe godhaadhaa. Maatii teenyatti dabalamaan siin jaa qophiin digatarraa tana fakkaatti hamma qophii biraatiin wal deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.